Anaaf isheen jalqaba obbolummaa wal barre. Walitti dhufeenyi keenyas cimaa, hariiroon keenyas daran dabalaa adeeme. Eenyummaa keessoo isheen bare. Guyyaa gara guyyaatti ishee arguun araada natti ta'e. Osuman jedhuu, osoon hin yaadiin, osoon hin eegiin, osoon hin beekiin qe'ee addunyaa jaalalaa keessattan of arge. Erga anaatii jaalalli fedha keenyaan osoo hin taane ofiisaa fedhee, filannee osoo hin taane dirqamsiisee nama qaba jedheen amane. Anaaf isheen erga wal barree waggaa 5 ol yoo ta'u, waggaa 3 obbolummaa walitti dhiyaanna turre. Waggaa 2 guutuuf garuu isheetti himuu sodaadhee jaalala isheen waadamaa har'a ga'eera. Amma garuu hiriyoonni koo akkan gaaffii jaalala koo isheef dhiyeessuu na dirqamsiisnaan anis gubaa isheen naaf hin beekne kana gubachaa jiraachuurra jedhee amma itti himuuf murteesseera. Akkan dhimma ariifachiisaaf ishee barbaadus itti himeera. Amma daqiiqaa muraasaan booda gaaffii koo yeroon dhiyeessuuf miira akkamii natti agarsiisti laata? Deebii akkamii immoo naaf deebistii? Anuu hin beeku yaa Waaqa abbaa jaalalaa situ beeka. Dhufaa jirti. Dhaannaan onnee koo baay'ee dabalaa jira. Miirri sodaa na injifachuufi. Siifoo baga nagaan dhufte akkamii? Nagaa dhabni? Nagaa akkamati? Sii jira. Teenyu? Okay. Kunoo kanarra teessa. Waraqichi sin fayyadamti garuu? Lakki. Taayikatis. Tole kunoo anis si cinan ta'a. Maalin godhaa? Maal jedhee jalqabu? Maaliif ariifachiitiin amtee tamma kana? Sin jaalladha jedhuuni? Obsi. Moo haadha manaa koo naaf taataa jedhuuni? Obsi. Oo. Nagumaafin si waame. Maanni? Haadha manaa koo osoo irsan argiin siree aftii jira. Nan dhiphadhe. Maal godhuka? Haasa'isiifoo. Nagaa keedha miti atakkam. Maalin haasaa nama haaraa natti taartaa matar. Osoo keessa koo argite akkas naan hin jettu tureemsiifoo ko. Obsi. Siifoo. Erga waan natti himtuun qabaanne nan deema gaan. Maal hin deemiin? Deemi jechuun xiqqoo ishee naasofnu? Hin deemiin xiqqoo ishee teenye haasofnu. Tolii natti mika waan natti mufeete natti himi. Obsi maaliif na barbaadde? Maaliifan si barbaade beektaa siifoo? Maaliif na barbaadde? Takkaan eegime. Lammii itti muun sodaadhee maal jedhee jalqabu? Nan deema jechaa jirtiin hadaraa kee dafii takka riyyaa tokkotti falanaaf fali. Wanti maaliifin si barbaade beektaa? Maal yoo miira koo ilaalte yookiin dhaggeeffattee deebinaa deebiste maal ta'a agarsiifoo ko? Ergati waan natti himtuun qabaanne waan tokko sitti hima. Tole maal natti himtaa? Safuu cabsee gaaffii kana siif dhiyeessuun koo dirqameen malee jaalladheen miti. Miirri kun erga natti dhaga'amu jalqabeetii waggoota 3 ol lakkoofsiseera. Waggaa tokko na dursitii. Waa'ee kee yaaduun, waa'ee kee dhiphachuun, kan koo taatamoo kan koon taatu. Kan koo taatamoo kan na biraa taata laata jedhee yaaduun amala na godhateera. Waggoota kana gidduutti waa'ee kee malee waa'ee nama biraa yaaduu dadhabeera. Waa'ee ofii koo iyyuu jechuudha. Isheenis inni jaallatti jechuudha. Sababni koo maal dhabeetta? Sin jaalladhe. Baay'een si jaalladhe lammii koo. Jedhee itti muufin jedha. Lammii? Lammii hiriyaa koo moo? Deemitti mi kaamaadhe? Jechuun amma bira darbeen dhufe deemitti mi? Lammii bukkee moo? Deemitti mi? Jechuun deemitti mi amma iddoo mana isaanii jira. Deemi kaa beenu deemitti mi? Bilbilaan na waame. Hello. Dhufaan jira dhufeera si cina geera dhufe. Inturu dhufe kunoo dhufe. Maaltu taara? Maal ta'e? Obsi.